nagaan Waaqayyo Abbaa, ani ilma isaa kan hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokkoo lafa bakka mana jirtanitti hunduma keessaniif baay'atu. Obboloota koo hafuuraa akkam jirtu nagaa keessanii obboleessi keessan nagaadha galata Waaqayyo. Deebi'ee dhufeera har'as gooftaa maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kan nuti wajjin ilaalaa jirru Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee kan jirudha. Kan nuti wajjiniin ilaalaa jirru mata duree Yesuusitti qabamaa jiraadha jedhu waliin laalle. Namni baraaf haala keessatti waan itti qabamu baay'ee qaba. Wanti baay'een immoo waan itti qabamanii jiraachuun namaaf ta'u akka hin ta'in maalitti akka qabamne maaliif akka itti qabamne amma eessatti akka itti qabamne akka gargar baafannu wantoota ganama nu kofalchiisanii galagala nu boochisanitti qabamuu akka hin qabne maalitti akka qabamne akka gargar baafannu maaliif akka itti qabamnes akka gargar baafannu amma eessatti itti qabamne akka jiraannus akka gargar baafannu ilaalaa turre. Yesuusitti qabamte taanaan jabaadhu. Maaliif immoo isatti qabamte? Bu'aa wayii barbaacha yoo ta'e, wanta barbaacha yoo ta'e, wama ta'e wayii akkasii godhu barbaada, coggaararraa akkasii fayyisuufaa barbaadda taanaan mana yaalaa dhaqiin fayyita isarraa. Yaa ta'uyyuu malee inni guddaan Yesuusitti qabamte jirta yoo ta'e maaliif akka itti qabamte gargar baafadhu. Amma eessaatti immoo akka itti qabamtee jiraattu yookaan ammalli si mijatutti immoo tokko ammallee mijatuufi tokko akka amma waa wal qixxaatuufi tokko amma cufaan isaa banam tokko amma fuudhu tokko amma heerumtutti tokko amma waa ta'u wayitti bageetaa bayya tokko amma kaaree 200 lafa bitaniiti bageetaa irratti awwaalamu ta'een beeku ani. Amma achitti itti qabamu sana booddeen beekan ilama jara keenya amma eessaatti itti qabamtu. Eewutti qabamtanii jirtu maaliif itti qabamtanii amma eessattu? Kana beekuun dirqama taate. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan jenne tokkoffaa ija baay'ee godhatu. Haalelooyaa. Lallabanii ija godhatu, faarfatanii ija godhatu, raajanii ija godhatu, ka'anii ija godhatu, waan godhan kamitti ija godhatu. Foonitti ija godhatu, hafuuratti ija godhatu. Wanta beekamutti ija godhatu, karaan beekamnes ija godhatu. Maaliif? Kana jechuun saamichaan odoo hin taane karaa qulqullaa'aadhaan. Lama waan barbaadan argatu. Gooftaan akka jedhe natti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraatu waan feetan hin kadhattu isiniifis hin ta'a. Haleluuyaa. Waan feetan hin kadhattu innis isiniif hin ta'a. Eewu jedhe kana gooftaa jedhe galanni isaa haa ta'u. Yoo maal taatan jedhe yoo faarfattan jedhe yoo lallabdan jedhe yoo raajjan jedhe natti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa nama Yesuusitti qabamee jiraatu keessaa dubbii isaa jiraatu warri dubbii isaa keessa jiru immoo isatti qabamanii warra jiraatan warri isatti qabamanii jiraatan kun immoo hin kadhatu hin fudhatu. Amma namooti baay'een mishigii galanii maalis galanii kan fudhachuu kan argachuu kan dadhabanii maaliif yoo naan jettan hin kadhatan malee Yesuusitti qabamanii hin jiraatan. Ilaame kadhachuu dura isa kadhannutti qabamne jiraachuun dirqama. Yesuus akka nuti isatti qabamnee jiraan barbaada. Waan lafarra waan qilleensa kana waan hin qabamne kana wanta badu kana wanta yeroo kana akka itti qabamtee jiraatu Waaqayyo hin barbaadu. Baraaf haala keessatti Waaqayyotti qabamnee jiraachuun ulfina. Kadhachuun immoo wanta baay'ee barbaachisaa murteessaa. Amma namooti baay'een iddoo haasaa ijaarrataniiru. Iddoo aarsaa garuu hin qaban. Waaqayyo immoo iddoo haasaa odoo hin taane iddoo aarsaa jira. Namooti baay'een kadhannaa dhiisaniiru. Maalitti dachaarree naan jettan tarree oduu qilleensatti dachaa nu ilaame dhaggeeffadhu Waaqayyo warra kadhatan faanaa jira. Nuyi waan barbaanne argachuu kan dadhabne nutti hin hojjetamne nurratti hin hojjetamne maaliif waan kadhanne hin argatin yoo naan jettan yaada jal'aadhaan kadhanna Waaqattotoo qabamnee hin jiraatiin kadhanna. Karaa biraa immoo kadhata dhiifneera. Namooti baay'een amma tarree kadhannaa otoo hin taane tarree oduu jiru. Waaqayyo immoo tarree oduu otoo hin taane tarree warra kadhatanii jira. Warra hamattu faana otoo hin taane warra kadhatu faana jira gooftichi galanni isaa haa ta'u. Qabxii sadaffaa irratti dhaabne. Qabxii sadaffaa warri Yesuusitti qabamanii jiraatan bartuu yookaan duuka buutuu isaa ta'uu jenne. Bartuu yookaan duuka buutuu isaa ta'u. Namni gooftaa bartuu ta'e yookaan duuka buutuu ta'e tokko goofticha isa duukaa bu'eef jiraata. Mirga mataa isaan qabu waan ofii barbaade godha doon taane waan gooftichi
inni duukaa bu'e sun irraa barbaadu godha. Kutaa dubbii Waaqayyoo keessa Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 8 dubbifnee yeroo barsiisa keenya irraa sakkaataa kanaan itti bunu ta'a. Nan dubbisa. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatan mul'isuu keessaniin ulfinna Abbaa koo in argama. Irran deebi'aa. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinna Abbaa koo in argama. Bartuuni oduudhaan hin beekamu. Bartuuni amiidhaan hin beekamu. Bartuun maaliin beekama yeroo naan jettan ija godhatuun beekama. Mukti ija godhatuun akka beekamu bartuun gooftaas ija naqatuun beekama. Lallabdee ija, faarfattee ija, raajjee ija, teessee ija, kaatee ija sirraa barbaada Waaqayyo. Ilaame ati atammaa Waaqayyo faarfannaa keerra, lallaba keerra, rajummaa keerra, deemsa keerra, maal keerra ija barbaada. Ijaa siin jedhe. Ammukaan ija naqadhaa itti fuula ciqilee tokko si gadheerechite isa hin jenne. Ija fuuraan siin jedhe malee ati muka miti namuma garuu wayyoo. Dhageeffadhu kaa. Ija fuuraa sirra hin jiru inni Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 jiru. Wantoonni saglan sun ijoonni hafuuraa kan jedhamanii tarreeffaman sun sirra hin jiran taanaan ija maal qabda reeti? Namni jedhuma si amaaru malee. Bartuun gooftaa ijaan beekama. Afaaniin miti, oduudhaan miti, maaliidhaan miti, hamiidhaan miti. Amma gurbaa nu የእግዚአብሔር ሰው namsee kee amaaru. Nama Waaqayyo maana of gaadhe nutti dabalanii fi achumaan Ingiliffaan immoo maqaa Waaqatiin hin ta'u siin jedhe. Namni Waaqaa afaaniin miti kan ibsamu. Maayidhaan yoo naan jettan ijaan. Maayidhaan hin jedhe jo ijaan. Ijaan. Ijaan ni akka nu barsiisuuf kadhan. Galanni siifa ta'u bara baraan ulfaadhu nutti dubbadhu sagalicha nu hiik kan kee dubbiin billaadha. Ora bagada lafa raadiyaa. Waan hin barbaachifne namarraa kuta. Waan hin barbaachifne bara namarraa kuta. Waan hin barbaachifne jireenya namarraa kuta. Waan hin barbaachifne deemsa namarraa kuta. Nutti dubbadhu nu barsiisi. Hafuurri kee inni dhugaa gidduu keenyaa deddeebi'u. Ilaa billaan kee gada dhiifamu. Inni waa namarraa muru. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin gada dhiifamu. Yaa Waaqayyo anas dhaloota kanas nutti dubbadhu nu barsiisi. Kanaan kan morman lafa jiranii hojiin isaanii dhamaaf sakaalamaa haa ta'u. Jaalalli kee nu gidduu deddeebi'u. Bara baraan ulfaadhu maqaa ittiin nu jaallatte maqaa Iyesuusiin. Ameen. Bartuun gooftaa oduudhaan hin beekamu. Bartuun gooftaa jechaan hin beekamu. Bartuun gooftaa ijaan beekamu. Waaqni ija sitta godhu amiin jedhe. Lallabdee ija, faarfattee ija, raajjee ija, maal goote ijaan siin jedhe. Hin dhageessaa ija. Ijan jedhe. Akka jedhe gooftichi kanaan ija baay'ee wayyoo godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinna Abbaa koo argamaa. Yoo ati ija godhatte Waaqayyo sitti kabajama. Ija maleessa taate immoo ija maleessa yoo taate maqaa Waaqayyo sitti kabajama jechuun dhugaa ta'uu hin danda'u. Waan baay'een ajaa'ibu warri gooftaa Yesuusitti qabamanii jiraatan duuka buutuu yookaan bartuusaa ta'u. Bartuusaa yookaan duuka buutuusaa ta'u. Kana jechuun bartuun isa duukaa bu'e Kiristoosiin ode. Amma nama baay'een keenya galgaa'ota of odeessaa oolla malee Kiristoos haasaa hin jiru. Maali kun machiidha kun jedha keenya. Waaqayyo namseenu amaaru. Ilaa dhumneerra jedheeni. Namseenu amaaru. Amma ofimuun Kiristoos himuu sitti hin fakkaatin. Amma ofimta jechuun Yesuusin himaa jirta jechuu odoon taane waa'ee keetti deebiteettaa jechuudha. Namichi ofimu immoo Kiristoos himaa jira jechuun dhugaa ta'uu hin danda'u. Ofimuun Kiristoos himuu miti, of lallabuun Yesuusin lallabuu miti. Machaayinaa walitti makinaa jira keenya walitti mammakinaa. Walitti mammakinaa hin jedhe. Nu tutturreerra nama tokko tutturreerra namsee kee amaaru namoota argeessin awwaalin malee ati duuteetta. Tutturreerra nuyi erga Waaqayyoon tajaajiluu qabne tutturteetta jedhaa iyya naqatteetta jedha malee. Tutturtee amma tutturreerra warra jedhantu nu rakkisaa jiraayyuu. Inni dhageessaayi. Warruma tutturreerra jedhantu nu rakkisaa jira asirraayyuu. Tutturreerraa jaala
Maal buufannee yookaan ija maal naqannee kan jedhutti yaaduun gaarii ta'a. Faarfanneerraa waggaa dheeraan jedhina ija naqatteetta. Gooftichi kan na gaafatu kan si gaafatu isa kana. Hallelujaa Waaqayyo zammaarii na godhe damma namta lafa geetaa Yesus. Deebitee asmaarii akka hin taane hin tinaa eeggadhu bageetaa badhuma kee bareechu Waaqayyo. Uy. Bartuun of hin odeessu. Hanammaa galgaayin of haasa'aa oola Kiristoos hin haasa'u. Maaliif beektaa? Hin galleefi ijoollee bashitanyoota kan. Amma akkatti kana bashitanyaa taaneen ta'a. Galgaayin bashitanyaa, paastoriin bashitanyaa bageetaa bayya kan faarfatu bashitanyaa. Amma dhibamaan maal walii godha joo Waaqayyo nu haa fayyisu kanaamiin jedhaaga. Amma dhukkubsataa maal walii godha joo oomaan fayyadun siin jedhe. Galgaayin dhukkubsataa, faarfataan dhukkubsataa, lallabaan dhukkubsataa, miseensi way bashitanyoota kan akkamitti ta'a? Ati dhibamaadha moo dibamaadha laata? Kanasumaaf anniisa kaa. Amma jara keenya waan tokko jira. Warra dibamtoota caalaa dibamtoota baay'ata. Akkasuman jedhe. Isuma nama jedhen jedhe. Waaqayyo immoo dhibamtoota mitilaa dibamtoota barbaada. Warra amma namoota baay'ee qibaati tolii gadi fiigsisaa jira otoo hin taane qinaatidha bageetaa baay'isii keechaa dhangala'a abidda Yesuusin. Maal jedhaa ittaa akkasuman jedha dhugaa Rabbi. Hallelujaa. Afurra Waaqayyootti tolii gadi na fiigsisaa. Maggaanya sidhee afurri Waaqaa olii gadi nama fiigsisu. Afurra Waaqayyo jenna afurri Waaqayyo wama wanna isinitti fakkaata lakkimi ijoollee machaayina afurri sirra jira taanaan immoo ija godhachuun dirqama ijaan godhattu taanaan ati dibamaa miti dhibamaadha hin dhageessa bagan jedhe. Maal barba amma fuura tolii gadi na fiigsisaa ittanii akka saree maggaanyan olii gadi hin fiigina taragaaggaa jara keenya. Isqeel afurri natti gale olii gadi na fiigsisee hin jedhu natti galee miilaan na dhaabbachiisee jedha. Eechaafi darreesiin 67 nuu tsaafuu barbaadammoo. Hin ta'u hin jedhe akkatti hin ta'u. Afurri natti gale miilaan na dhaabbachiisee jedha malee. Afurri natti gale olii gadi na fiigsisee hin jedhu. Qibaati tolii gadi na fiigsisa ittanii warri qinaatidha olii gadi fiigdan gattaa'a. Taa'a hin jedhe. Taa'a gattaa'a adabadhu gattaa'i. Bartuun gooftaa ijaan beekama. Afaaniin miti, sagaleedhaan miti, lallabuudhaan miti, ija naqachuudhaan waaqni ija sitta godhu amiin jedhe. Ija naqachuudhaan. Harfatee ija godhataa lallabee ija godhata bartuun dhugaan jedhe hattuun jenneen. Waan tokko na dhiba. Yuudaa argitanii jara keenya yuudiyyee yuudanii keessatti bartuudha alatti immoo hattuudha saamtuufa waliin dhooftuu kana. Warra akka yuudan illee nama tokkicha amma immoo maaltu jira beektu yuudota. Ittan dabala. Yuudan tokkicha mi amma immoo kan jiran maal yoonaan jettan yuudota. Warra sobaa waaqa gurguraa oolan yuudan irree yeroo sana qaamaan argee warra sobaan jedhinaanii waa gurguraa oolantu baay'ee. Iliji jara keenya akkatti hin ta'u akkatti tsiyoonii waliin geenyu. Birrii Yuudaa iddoo awwaalaa nuu bite inni Yesuusin itti gurgure suni iddoo awwaalaa namitti hidhatteeti jireenya gurgurtee iddoo bitatte gurbaa ba Yesuusif iddootti awwaalamtu waaqni namseesaa amaaru. Ayin agarre garuu akka inni itti du'e. Ni dhageessa. Akka du'a bokkisaan duune adaraage egaa erga ta'uu hin namne bartuudhuma dhugaa ta'e hattuun ta'ini. Amma bartoota caalaa hattoota baay'ata. Irra deebi'uu bartoota caalaa hattoota baay'ataan jedhe. Amma akka kanaan si dhukkubu beeka dhukkubsadhu sirriitti dandeedhaa miti. Sirrii dhukkubsadhu. Yookaan ittiin hin fayyitu yookaan ittiin hin duutu taanaan maal gatii qabare. Kanuma kaa. Kanuma.
Amma warra afaanii kana bartuu afaanii kana maarraa godha Waaqayyo ilama jara keenya waliin hin makina bartuu afaanii wayyo odoo si arganii kan harka miti miila iyyuu walitti dabalanii si cabacabanii bartuu dhugaa barbaada Waaqayyo maarraa godha hattuurra amma bartoota miti hattoota baay'ate akkasuman jedhe danda'ii ka aduma liqimsa qotee liqimsi baay'itaa si keessa jiru si keessa baasa liqimsi intina liqimsi akka jedhe ija baay'ee godhachuu lallabuu keessaniin jedhee raajuu keessaniin hin jenne asirraan si baaseera achirraan si buuseera jettanii raajuu keessaniin bartuu gooftaa ta'uun keessan mul'ata jedhe odoon taane ija siin godhattaniin jedhe maqaa waamtaniin jenne yookaan milikkita dubbattanii bartuu kootaat ija godhattaniin jedhe namicha takka jedhe caamma quturiin kee ammana hedhu jedhe nama guddaadha caamma quturiin kee ammana jedhanii waamuu agalgaa'onni jedhe caamma quturiin kee 37 jedhanii waamuu jedhe akka jedhe unkaan isaan agalgaa'ota kana miti ennaan anuu jaarsi waldaa jedhe anan omaan baratin anoman omaan been dubartoonni quxurii 37 gadi akka kaawwatan anuu nan beeka odoo warri quxurii 37 uffattan jedhe as yaa isbii waldaa keessaa bageetaa bayyesuus amma kanas hin dinqisiifannaa miinu amma mee dhiisa jara keenya dhiisa machaayinaati dhiisa akkatti hin ta'u dhiisa waaqa ko warri quxurii 37 uffattan lakkoofsa quxurii 37 natti mul'ata as baa odoo hin jedhe as yaa'u girriseeyyaa maal ennaan akka dubartoonni quxurii 37 uffatan anuu gaarii godheen beekaa kun raajiyyuu nan barbaachise akka kanuma namoota tokko immoo kanuma dinqiitti ta'a yesuus ko halleluuyyaa waaqayyo har'a na argeera dhamma namoota tokko gaafa maqaa waamaniifa gaafa waattiman gaafa kaasanii ergaafa attiman halleluuyyaa waaqayyo har'a na arge har'uma na arge dura kophaa jiraachaa turte har'a na argettami har'a na arge gaafa ergaan darbeef jedhu har'a na arge halleluuyyaa waaqayyo har'a na arge dura kophaa jiraachaa turte ati kophaadhuma deemaa turte dur sin beeku waaqayyo dur yeroo tokko mee taatti yaada halleluuyyaa hin ta'u siin jedhe hin ta'u amma yeroo tokko kan jedhe barbaadanii sin arga siin jedhe waaqayyoon bokoksaadha kun oduute malee akkamitti eecha dhaqxaka eecha dhokatta oduute yoo duute malee eecha dhokatta nama maal taate amma yeroo tokko dhugaa rabbi dhiifama naa godhaa qabu gochuus baattan dhimma geechan kana booda barbaadanii sin arga siin jedhe waaqayyoon hin dhokattaa yoo duute malee eechatti dhokatta nama mul'atta dhugaa waaqa dhuguma siin jedhe dhugaa waaqa duutu malee eechatti dhokatta ka waaqayyo waaqa nama dhoksu miti waaqa nama mul'isu malee sin barbaada sin arga sin dhoksa siin jedha maqaa waaqati hin ta'u siin jedhe hin ceetaa achirraan baataa mataa si dhukkuba taayifoodiin maalii si godhee maal taate mana yaalaan naqxu maal taate dhaaqi amma namoonni baay'een maal godhu sitti fakkaata isuma taayifoodiin qabe waaqa naa kadhadhaa wayyo namsee kee amaaru maal taate nama waan ho'aatti hin dhugdu taayifoodiidhaafis hin kadhan coggaarrataafis hin kadhan maal taatanii isinii akka gootanii isa taayifoodiis hin qabe naasalli egzaabeer sa'u hin jedhina qaalaa uxaalli hin jedhina maariffaan natte akka gootu waan ho'aatti dhugi kanuma bakka kanumaan jedhe qijatti hidhanna rakkisaa jira jetta taanaan immoo qijatti irra bilisa ba'uu barbaadda taanaan rafuu dhiisitii kadhadhu siin jedhe waa kadhadhu oggasi dhiisa qijattiin oggasi dhiisa nama waaqayyo sagalee naa baasaa ameen jedhin maa sagalee sii baasaatiin baafattu atis baafadhu malee maa sii baasa atin duute akka gootu
boraafattee rafin macaafa boraatii mitinni dubbifadhu shi dubbifadhu jedhe macaafa dubbifadhaa hin machaa'inaati. Amma maqaqee wanta baay'een kaka'eera amma sirra wanti baay'een ka'eera wanta baay'ee ka'e kana jalaa ooluu barbaaddu yoo ta'e sitti raajameef hin ooltu dubbifadhu macaafa dubbifadhu siin jedhe duwwaadhuma kanan ka'e fiigina olii gad akka asatta ta'e duwwaadhuma kanan fiigina wayyo yaa carraaqoo yaa gubaaqoo itti zimmaaree nurratti baasta moo rakkinni sitti dhufe akka akkas hin taane akka gootu hadaraa keessin gorsaayi waaqatti qabamii jiraadhu sagalee waaqaa immoo dubbifadhu warra isatti qabamanii jiraatan sagalee isaa keessa jira si keessa jiraatu sagaleen isaa amiin jedhe waa of keessaa qabaachuun gaarii dhaloonni waa of keessaa qabu waan seexanni gara isaa fiduuf deebii qaba dhaloonni deebii qabu mo'ataadha malee mo'amaa miti hidhaame bartuudha mo'attuudha re'ati hin beeku isa si beeka. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatani bartuusaa ta'u haleluuyaa bartuusaa waan inni godhi jedheen hin godhu waan inni dhiisi jedheen hin dhiisu waan inni raawwadhu jedheen hin raawwatu waan inni irraa gattaa jedheen irraa gattaa'u anammaa gurbaa kan waaqayyoon godhin jedhee hin godhu kan waaqayyo godhi jedhee immoo hin godhan namsee nu amaaru akkatti xiyoon hin geenyu yoo si ol ta'e malee akkasuman jedhe nu gargaaru kaa waaqayyo. Ija baay'ee godhachuu keessaniin jedhe malee labuu keessaniin dinqii gochuu keessaniin raajuu keessaniin bartuu kootaatu jedhe odoon taane ija godhachuu keessaniin jedhe hin dhageessaa ija godhachuu keessaniin waaqni ija malee sin hambisi namiin jedhe guddisii eeyyeni haleluuyaa. Kanaaf isa sadaffaarra jira jara keenya bartuu yookaan duuka buutuu gooftaa ta'u yookaan duuka buutuu isaa ta'u warra akkamii warri Yesuusitti qabamanii jiraatan itti qabamii jiraadhuntina boru deebite yaa carraaqoo yaa gubaa akkoo kan hin jenneti fuula ciqilee tokko si gadheerechite yoo isatti qabamtee jiraatte duwwaadha. Wanti baay'een nama boochisa kan nama hin boochifne Yesuus itti qabamii jiraadhu kaa qabamii jiraadhu eeyyen akkasuma itti qabamii jiraadhu itti qabamii jiraadhu kana duwwaa miti arfaffaa ulfina waaqayyoo mul'isu maqaan waaqayyoo isaan irratti narrafa irratti kabajamu malee. Inna geessa Yesuusitti qabamtee jiraatta taanaan ulfinni isaa sirraa mul'ata. Yoo faarfattee hin jenne yoo lallabdee hin jenne yoo Yesuusitti qabamtee jiraattee siin jedhe. Warri isatti qabamanii jiraatan arfaffaa ulfina waaqayyoo mul'isu. Amma nu waan ulfina keenya mul'isu malee waan ulfina waaqayyoo mul'isu goonaayi. Mee of laallu ofuma laalaame akka warra Fariisotaa qubaachi qabu miti of laaluun bareeda. Nu haa gargaaru gooftichi. Isa shanaffaa gammachuu guututu keessa isaanitti argama. Wayyo gaaf tokko ilililililili jedhanii gaafa gara biraa immoo hiriiriririririri jedhan bageetaa fayyesu kana seexannuu namatti kolfa. Hin jedhan hin jedheem akkas hin jedhan hin tinaa hin jedhamusi. Akkuma guyyaasitti tolte ililchite guyyaasitti baddes ililchi maal taateti gammachuu jechuun isa gaafa namatti tolle gaa ilililililil jedhanii gaafa namatti badde immoo hiriiririririr jedhan miti. Isa miti gammachuun. Gammachuun dhugaa hafuura waaqayyootiin namaa kennama. Hin dhageessa gammachuun dhugaa hafuura waaqayyootiin namaa kennama. Wanta hafuuraan namaa kenname immoo haalaan hin jijjiiramu. Hin dhageessa. Gammachuun biyyi lafaa kennitu gammachuu wanta garagaraatiin dhufu jijjiiramaadha. Gammachuun hafuuraan namaa kenname kun garuu hin jijjiiramu. Si haa gargaaru waaqni amiin jedhe. Iyyen hin jijjiiramu. Akka jedhe gooftichi haleluuyaa. Wangeeluma Yohaannis irra jiran boqonnaadhuma 15 irra jira jara keenya. Maggaanyan nan dhoofne seera uumamaatii kaasee amma mul'ata Yohaannisitti kana keessa fiigu. Qimamii kana keessaa butanii haleluuyaan.
Hin ta'u liqimsi kanas gadi maal? Keessaa sii kutamoon. Dhaggeeffadhu. Akka jedhu lakkoofsa 11 irratti gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf. Haleluuyaa. Kan seexanaa jedhee ijoo kan biyya lafaan jenne kan maaliin jenne kan wayirraa dhuftu waan mul'attu wayirraa biq akkana jetteen jedhe gammachuun koo. Elabara gada basheedhaa diyaa. Gammachuunsa haalaan kan jijjiiramu gammachuunsa baraan kan jijjiiramu gaaf tokko ilil jettanii gaaf tokko iririr kan jettanii Yesuusitti qabamtanii jiraachaa jirtanii isatti qabamaa jiraadha gammachuun keessan guutuu ta'a. Gaaf tokko gammadanii gaaf tokko kan gadditan rakkinni wayii jirti ishii biyya lafaa irratti rakkinni hin dhabamu yaa ta'u iyyuu malee gammachuun keessa yoo argame yoo dhabames guutuu ta'uu kan danda'u yoo Yesuusitti qabamtanii jiraattan duwwaadha. Hina keessa akkasii ati garbeelli Mikaa'ela miti waaqarraa gadi hin buune hin rakkinni sittiin dhufaa garuu mo'amtu dhageesse iyyeen akkasi hintina akkasi haadha tolasaa haadha abbaa tola ishee haadha tolasaa akkasi liqimsi kanas gada daraate haamata irra bira kaa ittiin gad liqimfadhu si fayyada nama si godha wayyoo. Gammachuun koo isin keessatti akka argamu. Gaddi koodha rakkinni koon jedhu maaliin koon jedhu gammachuun koo yes. Gammachuunsa kan biyya lafaarraa adda kan maalirraa adda kan maalirraa argamu addarra kan qabeenyaan argamurra kan firarraan argamurra kan hiriyyaarraa argamurra maalirra adda maalsa gammachuu. Waaqayyo gammachuu hundee qabu siif laatu amiin jedhe. Iyyen. Gammachuun hundee qabu kan hin jijjiiramne hafuuraan namaa kennama. Ila siifa kennu gooftichi amiin jedhe dhugan. Siifa kennuun jedhe. Hin abaarreen isin eebbise. Gammachuu guutuutu keessa isaaniitti argama. Gammachuu guutuun isa gaaf tokko gammadanii gaaf tokko gaddamni. Namoonni tokko nuyi kan barre gaafa nutti tole ililchinee gaafa nutti bade immoo isa kan biraa jechuu barre hin ta'u siin jedhe. Gaafa sitti badde si ililchi. Maali yoonaan jette odoo ililchituu rakkina kee mo'atta kanuma. Hin gungumina amma warra waaqa amanatan caalaa warra waaqa amatantu baay'eedha. Maaliif akka jettaa gurbaa yoonaan jettan Waaqayyo hintinaadhaaf akkas goote tankoo kusii dadhabameerree jedha bageetaa kana seexannuu sitti kolfa. Maama akkuma furriidhaan of hin balleechinaa jala keenya jedhedha. Hin ta'u. Seexana maafitti kofalchiiftuusin. Sitti tolu sitti badisu galateeffadhu bakka maal taateeti. Rakkinni mana barumsaati malee kan keessatti hafan miti. Manni barumsaa mee keessatti baratanii ba'u malee keessatti nafanii. Rakkina amma keessa jirtu lasuuta jedhee sitti maa jira. Keessatti waa bartee baata malee keessatti naftu hin dhaga'ama liqimsi gad. Eeyyen. Rakkinni amma keessa jirtan mana barumsaati. Mana barumsaatti qaramanii bahu. Rakkinni amma keessa jirtu ittiin waa bartee baata malee ittiin hin baddu hin dhageessa. Ittiin hin baddu hin jedhe. Shanaffaarra jirra. Gammachii guutuutu keessa isaanitti argamaa inni. Warra Yesuusitti qabamanii jiraatan shanaffaa. Yeroo hundumaa gammadu. Yoom yeroo hundumaa. Maanni yeroo hundi yeroo namatti tolu miti. Wayyo yeroo hundi yeroo ililleen ta'u yeroo hundi yeroo waan gaarii liqimsan hin ta'u. Yeroo hundi yeroo gammadan hin ta'u. Yeroo hundi yeroo uffatan hin ta'u. Yeroo hundi yeroo quufan hin ta'u. Maaliif yeroo keessa jira wanta duudhaa gadi? Waan duudhaa gadiitu yeroo keessa jira. Kanaaf jijjiiramaadha. Amma dhaamsa sii qaba. Waan yeroodhaan dhufee yeroodhaan darbuun amala of hin balleechina. Hin dhaga'ama. Amala bofaa keechaa waan natti tolu tokko yoo argate nyaataa yoo dhabe biyyee nyaata. Amala of hin baxabbatu. Yoo argate qabatee nyaata. Yoo dhabe biyyee nyaata. Ishumaa yoo dadhabe immoo maramee ciisa. Kanuma qaba. Obsa qaba.
Amma namoota baay'ee ana aari na godhaa. Ma waaqa faarta sitti fakkaata moo? Aari na godhaa. Ani nan aara amaluma kootiidha. Giddumaan kan kee godhattaa ka aariin kan seexanaati. Waanuma kan keenya hin taane maa giddumaan keenya godhannaa. Meetti yaadi taayiti. Waaqaaf galanni haa ta'u. Iyyen itti yaadintina. Yeroo hundumaa gammadu gurbaa. Yeedhaa raadiyaa. Yoo argatani yoo dhabani. Yeroo hundi yeroo gammachuun ta'u. Yoo argatanis hin gammadu yoo dhabanis hin gammadu. Warra akkamiin jedhe Yesuusitti qabamanii warri jiraatan. Yoo argatanis hin ililchu yoo dhabanis hin ililchu. Ililleen isaanii haala irratti kan hundaa'e miti. Hin dhaga'ama. Ililleen isaanii haala irratti kan hundaa'e miti. Waa taatee darbitu koshee kanarratti waan hundaa'e miti kan isaanii. Kan kee maal irratti hundaa'e? Hundeen isaa maal fakkaata? Filiphisiyoos boqonnaa 4:4 yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedha gammada. Namicha manadhaa jirutu warra mana isaanii jiranii ergaa kana barreessa. Manadhaa jira ofiif waa lafa mijannee jira. Garuu lafa mijanne otoo jiru maal haasaa beektaa? Gammachuu. Yes. Dhiphina naasa'u gadadoo naasa'u. Amma namoota tokko gadadoo haasa'u. Namsee kee amaaru. Gadadoo naasa'inaa jira keenya waama gaarii ofirratti dubbadha. Kanuma. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan isa jaaffaa yeroo hundumaa gammadu. Yeroo hundan jedhe. Yoo ta'u baatee yoo argatanii yoo dhabanis. Isin warri gaafa isinitti tolte ililchatanii gaafa isinitti baddemmoo kan biraa taatan gammachuun keessanii isa shakkisiisa. Isa fuura qulqulluun kenname miti haala irratti kan hundaa'e. Gammachuun haala irratti hundoofte haalan nama harkaa baddi. Isiin godhin kaana isiin kenninis Waaqayyo. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan torbaffaa jaalala qabu. Maal? Jaalala. Jaalalli danda'an Waaqayyo ofiidhuma isaayyuu jaalala. Yesuus Kiristoos fannoo irratti waan gurguddaa lama nu barsiisa. Maal fa'a? Jaalalaa fi araara. Waaqayyo ofiisa jaalala. Hin dhageessa. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4:8 Waaqayyo jaalala. Waaqayyo jaalala. Jaalala Yesuus irraa bara. Isantiin affaas hin jaalladhaa waliin jedhan odoon taane kanan isin jechaa jiru isa fuura qulqulluudhaan namaa kennamu naasaa jira. Isa ammaa isinumti wal macheechaa. Namsee kecha namaaru malee. Isinumti wal macheechaa ana keessaan qabanis. Isa amma galgaa'oon nama sirra jirtu do'aadha manaa qabanni akkasitti meessin jaalladha maaliidha kolkollee kana hin ta'u siin jedhe hin ta'u kana seexannu nutti kolfaataa agadi hin ta'u Waaqayyo haadhuma manaa tokkittiin nama eebbisa malee haadha manootii namaan kennu nu macheechina tagattaa jara keenya way amma kana nama baay'ee dhukkubawwan kana haasa'u dhukkubsadhu kaa hinde maa tokko takka hidheera tokko maqaana galgaa'eedha maqaan maal godha jiru akka hidhe namicha wayit namni amma maqaan ga'uudha dhugaa hidhe eessaama maqaa keenyaa Waaqni nu haa gargaaru malee namoonni tokko bashitaa kana qabu. Wanti na naasaa jiru kun amma jaalala safuuraa naasaa jiran. Isa sin achirraa wal baaftanii asirraa wal buuftan miti na naasaa jiru. Isa sin achirraa wal buusaa achirraa wal baasaa sin argattu gatii keechan gaarii gootanii maan nagalchan. Naa taa'innaanu lafa dhiitaa hirtaamii. Lafa dhiiti kaa gaaf tokko immoo mataa shaashiidhaan mataa jala dhattee boocha gaaf tokko immoo. Akkuma nama jedhe sanan jedhe. Mataan na bu'aafataa. Naa kadhadhaamee jettammoo hin kadhadhu kunoo har'uma sitti hima. Maafan kadha. Har'an sitti hima odoo ati hima. Odoo shaashiidhaan mataa jala hidhannaa sitti hin dhufin kunoo har'uman sitti himaa siin jaa. Har'an sitti himaa. Taragaagaa amma tokko dhaqaniitti hin jaalladden tokkorra dhaqanii lafa dhaaniitti booddee zimmaaree addisiin irratti baasu dhufanii fiiran kaabu fiirri kan koosumaa adde faarfannaa haaraa gannuu lakkisu gattaa jara keenya taragaagaa ishii taragaagaa gaditaa
Achi booddee immoo abdiin koo si qofadha irratti barreeffatu dhufanii maqaa waaqati dura kan biraati. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan keessa jibbiin taa'u jaalala qabu akka jedhu maalan godha narratti deemaa jira nan gabaabsa. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 15:12 irratti abboommiin koo isa kana akkanan isin jaalladhe isinis wal jaaladha. Irraa bararee joo jaalala Yesuus irraa. Isa dargaggeettiif dargaggeessi isin jaalladha maal jettee wal awwaaltu doon taane kanan sitti maa jiru isa fuula qulqulluudhaan namaa kennamu naasaa jiraani. Akkasuma jedhe badaan dubbadhu qoyi kana. Jaalala of keessaa qabu jaalalli immoo danda'aadha. Warruma isaan jaallatan qofan jaallatan nama hundumaa jaallatu. Maaliif nama hundumaa jaallachuun nuu kenname ka. Jaalallis isa. Yesuus irraa barre inni lubbuu isaa laatee nu jaallate. Kanaaf torbaffaa irratti han dhaaba qabxii 12 qabaa waan godhu hin qabu. Asuma irratti han dhaaba natti dheerata. Eewutti qabamtee jirtaa maalti qabamtee akka jirtu gargar baafadhu. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan tokko ija baay'ee godhatu. 2 waan barbaadan argatu. 3 bartuu yookaan duuka buutuu gooftaa ta'u. 4 ulfina waaqayyoo mul'isu. 5 gammachuu guutuutu keessa isaanitti argama. 6 yeroo hundumaa gammadu. 7 jaalala qabu. Warri kun warri Yesuusitti qabamanii jiraatan qabxii 7 isinii qoode maalan godhaa miti natti dheerata. Gaggabaabaa kana jaallatu kanatti waaqayyoo umurii isaanii gaggabaabse namoota baay'ee. Kanaaf asuma irratti kadhan. Galanni siifa ta'u gaarummaa qabdaati. Gaariin si fakkaatus hin jiru. Qulqulluudhaati. Balootaa balota keessan nama gorsita. Gurri si dhaga'u qalbiin si dhaga'u yoo jiraate ati karaatti nama deebista. Karaarraa naman kaachisu kan kee dubbiin nama qaree karaatti nama deebisa. Anatti dhaloota kanattis waan dubbatteef ulfaadhu. Akka dhugaa dubbichaatti jiraachuuf deddeebi'uu akka dandeenyu nu gargaara. Adaraa guyyaa deebitee dhuftutti ija nurraa hin dhabin, jaalala nurraa hin dhabin, gaarummaa nurraa hin dhabin, gammachuu nurraa hin dhabin. Warri gammachuuf nagaan irraa sokke dhiiga Yesuusiin itti deebi'u. Gooftaa hafuura qulqulluu dhaloota kana gargaara. Gaarummaa keessa guddaan nurratti baay'isi. Dhumaa waan gootuuf ulfaadhu. Qaasattiin nu jaallatte mucaa kee Yesuusiin. Ameen.